raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaanitti wixataa hanga jimaataatti galgaluu sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiiloo heerzii 15,410 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Ashamaa akka mul'atan kabajamtoota hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduu guyyaadhaa qabannee isinii dhiyaanneerraa kan isinitti mummo'an Iftuu Galataati. Hojjetaan bulchiinsa magaalaa Naqqamtee tokko waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabda jedhamee ukkaanfame. Aanaa Midaaqanyitti wal waraansi guddaan gaggeeffamaa jiraachuun ibsame. Kanneen jedhanii fi kanneen biroos bal'inaan isin biraan gahaa amma xumuraatti nu waliin tura. Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqqamteetti hojjetaa bulchiinsa magaalaa Naqqamtee kan ta'an obbo Taammiraat Asaffaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabda jedhamuun tika mootummaatiin ukkaanfamanii hidhamuu maddeen himan. Maddi raadiyoonii Dirree Shaggar tokko bakkasii akka ibsanitti jiraataa magaalaa Naqqamtee fi hojjetaa waajjira bulchiinsa magaalaa Naqqamtee kan ta'an obbo Taammiraat Asaffaa dhoksaadhaan waraana bilisummaa Oromoo quunnamta jedhamuun guraandhala 21 bara 2023 qaamolee nageenyaa mootummaatiin ukkaanfamanii hidhamaniiru. Obbo Taammiraat Asaffaa hojii isaanii idileedhaa ala hojii siyaasaa isaan hojjetan quba akka hin qabne kan eeran maddi kun ilmaan Oromoo sabboonummaa qabanii fi ergama sirna bilxiginnaa guutummaatti akka hin fudhanne waan shakkaniif shira kanaan ukkaamsanii achi buutee isaanii akka dhabamsiisan himan. Obbo Taammiraatti kan mootummaatiin eega qabamanii booda haala ulfaataa keessatti akka argaman bilbilaan maatii isaanii hubachiisanii akka turan odeeffachuu isaanii kan eeran maddi raadiyoonii Dirree Shaggar sanaan booddee bilbilli isaanii akka hin hojjannee fi achi buuteen isaanii dhabamsiifamuu himanii jiru. Kibxata galgala bakka hojiitii bahanii osoo gara manaatti galaa jiranuu erga qabamanii haalli isaan keessa jiran akka hin beekamne namni kun dubbatanii maatiin isaanii eessa akka jiran baruuf waajjiraalee poolisii irra deemuun gaafatanis odeeffannoo akka dhaban ibsan. Sababa kanaanis maatiin lubbuun jiraachuu isaaniifuu shakkuun yaaddoo hammaataa keessatti akka argaman himan. Obbo Taammiraat abbaa maatii waan ta'aniif jireenyi maatii isaanii guutummaatti obbo Taammiraat irratti waan hirkatuuf hidhamuun isaanii maatiillee gaaga'uu akka danda'u maddi keenya raadiyoonii Dirree Shaggaritti himanii jiru. Wabii Waaqotu gabaase. Godina Shawaa Lixaa aanaa Midaaqanyitti wal waraansa cimaan waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiraachuu jiraattonni himan. Jiraataan aanichaa tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti waraanni mootummaa lakkoofsaan guddaa ta'e magaalaa Baallammii keessa erga qubsiifamuu jalqabee kan bubbule ta'ullee guraandhala 21 bara 2023 irraa eegalee guyyoota sadan darban kana lolli cimaan waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa jira. Sababa abaa'oo shanee sakatta jedhuun waraanni mootummaa magaalaa keessaa qubatee ture guyyoota muraasa dura gara baadiyyaatti socho'uu eegaluu isaatiin lolli cimaan waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti taasifamuu gandoota baadiyyaa muraasa keessatti babal'achaa akka dhufe maddi kun dubbatanii guyyaarraa guyyaatti sagalee dhukaasaa walirraa hin cinne dhaga'aa jirraa jedhan. Reenfa loltoota ajjeefamanii fi madaa'anii konkolaataan fe'anii gara magaalaatti wayita deebisan ijaan arguu isaanii ragaa kan bahan namni kunis wal waraansa taasifamaa jiru irratti loltoonni mootummaa garmalee miidhamuu mirkaneessa jedhan. Waraanni mootummaa lakkoofsaan guddaa ta'ee fi meeshaa waraanaa gurguddaa hidhate gara aanichaatti fe'amaa jiraachuun wal qabate uummanni yaaddoo hammaataa keessa galee jiraachuu namni kun himanii waraanni mootummaa nama karaa irratti arge hundatti dhukaasuu malee eegumsa waan hin gooneef hawaasni gandoota baadiyyaa keessa jiraatu qeesaa gadhiisee gara magaalaatti godaanaa akka jiru dubbatan. Hanga gabaasni kun qindaa'utti aanicha keessatti wal waraansi cimaan waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti adeemsifamaa jiraachuus himanii jiru. Hawwii qajeelaatu qindeesse. Oduu har'aa xumuraatiin
mootummaan bilxiginnaa waraana guddaa aanaa liiban cuqqaalaa keessatti qubsiisaa jiraachuun ibsame. Mootummaan bilxiginnaa waraana isaa lakkoofsaan guddaa ta'e godina Shawaa Bahaa aanaa liiban cuqqaalaa magaalaa Adulaalaa keessa qubsiisaa jiraachuu isaatiin sochiin hawaasaa danqamaa jiraachuu maddeen ibsan. Jiraataan aanaa liiban cuqqaalaa tokko odeessa bilbilaan raadiyoonii Dirree Shaggariif kennaniin dhuma torban darbee irraa jalqabuun waraanni mootummaa meeshaa gurguddaa hidhatee fi lakkoofsaan guddaa ta'e aanaa liiban cuqqaalaa magaalaa Adulaalaa keessa qubsifamaa turuu himanii waraanichi yeroo ammaa kanatti bahaa fi gala uummata magaalichaa danqaa jiraachuu isaatiin hawaasni yaaddoo guddaatiin dhiphachaa jiraachuu himan. Keessumaa sochiin uummanni gandoota baadiyyaa gara magaalaatti godhuu fi hawaasni magaalaa gara baadiyyaatti taasisu sadarkaa guutummaatti dhaabbachuurra ga'ee jiraachuu dubbatu. Akka namni kun ibsanitti abaaboo shaneetu uummata fakkaatee magaalaa seena jechuun hidhattoonni mootummaa shakkii keessatti argamuu isaaniitiin sochii uummataa kan ugguran yoo ta'u, namni baadiyyaarraa gara magaalaattis ta'ee magaalaarraa gara baadiyyaatti socho'uun jireenya isaanii guyyuu gaggeeffachuuf muddama hammaataa keessatti akka argaman eeran. Addatti immoo namoonni magaalaarraa gara baadiyyaatti imalan odeessaa abaaboo shaneef kennuuf deeman jedhamuun waan shakkamaniif carraan magaalaatti deebi'uu isaanii dhiphaa akka ta'e ibsuun sochiin magaalaarraa gara baadiyyaatti taasifamu sadarkaa dhaabbachuurra qaqqabuu himan. Waraanni mootummaa tilmaamaan lakkoofsisaa 500 ol ta'u magaalaa Adulaalaatti mooraa mana barumsaa leenjii teeknikaa fi ogummaa fi waajjira intarpiraayizii maayikiroo xixiqqaa keessatti qubsifamee jiraachuu raadiyoonii Dirree Shaggaritti himanii hawaasni naannoo sanaa kana hubachuun of eeggannoowwan barbaachisoo ta'an gochuun balaa waraanichi irraan ga'uu danda'urraa akka of baraaru dhaamaniiru. Wabii Waaqotu gabaase. Kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa horaa bulaa deebanaa. Radyoonii Dirree Shaggar.